biyyi kunis kan jaarame isiniini qeerroowwan keenya nuti isin malee waan akka hin qabnu waraana hin qabnu maal hin qabnu kan ummatuma harka duwwaa kana jechuu Oromoon kan if duraa qabu jechuu. Okay, kanaafuu akka isin waan akka taatan hin barbaannu, akka isin nu jalaa dhumtan hin barbaannu, kan kana dura nu jalaa dhumtani, kan kana dura dhiigni keessan harka qullaa daftaraa fi qalama qabattanii dhiigni keessan nurraa dhangaleeyu amma ammatu garaan nu bada, amma ammatu yoo sayyadannu sammuun keenya nagayaan harkatuu jechuu. Kanaafuu dhakaa waliin kaasina karaa nagayaatiin idda mana teessanii dhumtan idda manatti mormii isinirraa muramnu gabbaatanii karaa nagayaatiin sagalee akka taatan kutaalee Oromiyaa guututti mormiin itti fufuu qaba. Kutaa tokko tokko qofa osoo hin ta'in kutaalee hundatti kan rabshaa hin qabne, kan dhakaa darbuun hin jirre, kan yaa'ii hin jirre, kan arrabsoon hin jirre karaa nagayaatiin lolli uummata keenya irraa akka dhaabbatu, uummanni keenya akka nagaya barbaadu, uummanni keenya nagayaan jiraachuu akka barbaadu, mirga nagayaan jiraachuu uummanni keenya haadholee keenyaa fi abbaa keenya irraa akka duutii dhaabbattu karaa nagayaatiin akkuma ammatti jirtanitti itti fufaa. Waan takka hin balleessina, waan takka hin godhina. Qeerroon biyya eedii, qeerroo jechuun nama dimokiraasii beekuudha. Kanaafuu akkuma duraan isin beenu sanitti kabajaan sagaleetaa kabajaan manatti akka deebitan asumaan shuguxiin Oromoo isiniif dabarsite jechuudha. Because akka waan akka taatan hin barbaannu. Kottee yoo isin irraa cabee nu dhukkuba waan ta'eef, yoo hidhatti isin darbanii barumsi keessan irraa haftan nu dhukkuba waan ta'eef, kanaafuu nuti nageenya barbaanna. Oromoon uummata nagayaati, uummata ajjeesuun amanuu miti, uummata cicciruun amanuu miti. Uummata nagayaati Oromoon, uummata nagayaan jiraachuu barbaadudha Oromoon. Kalees arrastee Oromoon nagaya gaafachaa jira. Oromoon basheesi baqeessi maal ka jiru osoo hin ta'in Oromoon kalees arras if duras nagaya barbaada, nagayaan jiraachuu barbaadna waan ta'eef karaa nagayaatiin nagaya gaafadhaan isin jechuu barbaada. Okay? Because hin barbaachisu jechuudha. Akka duraanii sanitti akkas godhaan hin barbaachisu. Warri akkas ta'a jee isin duuba hafee isin dhumaa jirtan waan ta'eef jechuudha. Namoota hedduu dhabne waan ta'eef akkas ta'atti namoota hedduu dhabne waan ta'eef. Akka waan akka taatan qeerroon biyyaa akka waan akka kotteen keessan cabu hin barbaannu jechuudha. Akka waan akka taatan hin barbaannu. Garuu garaa nama balleessita. Wallaahi laazim. Because Oromoon jaarraa 21ffaa keessatti illee barnoota dhaabdee hiriira yoo baatu arkumanna maaltu garaa nama nyaatettanii yaaddame. Gizee bakka jechuun hedduu garaa nama balleessan. Jaarraa 21ffaa keessatti mootummaa ifii ta'e barbaannu filannee jirraa. Bakka kana booda Oromoon nagayaan jiraataa, kana booda bilisoomni, kana booda bara ja'anitti akkanatti Arsii fi Jimmaa keessatti hiriirri mormii gaggeeffamaa jira. Bikkoota biraa ilaa ammaa tokko nagarree gabbaa akkasitti sagalee ta'a hundi keessanuu. Haadha Oromoo tutuu bu'aa jira waan ta'eef yoo haati Oromoo bocha Oromiyaan guutummaa akka bochatti fudhanna. Gabbaati sagalee karaa nagayaatiin irraan deebisaa mala. Sagalee karaa nagayaatiin kan lolli hin jirre, ka dhakaa darbuun hin jirre, ka arrabsoon hin jirre karaa nagayaatiin sagalee ta'a. Nuti nageenya barbaanna bakka jibbinee jira rabshaa hin barbaannu bakka nugee ilaa asii nu dhufee jira rabshaan wallaahi laazim bakka nugee jira kan dhumnu numa waan ta'eef qabdee isiin josi duuban jiru haati dhoytuutu guddu'a jechuu sini galee amboo keessatti illee bahamee jira. Okay, nagarree amma bahanii. Yaa Rabbiin biyya teenya nagaya haa godhu, uummata keenya nagaya haa godhu, Rabbiin haadha keenya irraa imimmaan haa haqu. Bakka Rabbii guddate kadhachuu malee wanta akka abdachuu hin qabnu. Nuti Rabbii qofa abdachuu danda'uu qabna. Kana booda waraanni abdannus hin jiru, namni abdannus hin jiru,
nama kana oromoo ittisa nama kanaatu oromoo irraa maal godhan jiru rabbiin guddate hin danda'a ummata keenyaaf nagaa buusu ummanni keenya gubatee jira wallahi ummanni keenya gubatee jira yoo haasawan akkatti haasawan jechuun keessi isaanii yoo haasawan fuulli isaanii isiniif gala rabbiin ummata keenyaaf nagaa buusu an abiyyin jawa akka duraanitti atakkas goote akkas taate hin jawan because baqa nagaan barbaadan خلاص nagaa barbaadna saatanatti nuti dalagu jettani moo maali networking kiyyan dalagaan jiru guys egaa duwarri networking dalagu jettan kun maal taataniiti qabsoo bara kuma meeqaa san dhiisaa dura akkam isin godhanne beetani gizee waa'ee haa oromoo haasawiti azala deemee networking dalagu sinjaan namoonni waan kana akka dubbachuu hin barbaanne networking dalagu sinjaan san booda wanta ati haasawitu irraa if dubas deebisanii bikka irra dhaabbatte si wallaalchisan jechuu akkas kun qabsoo dur Facebook irratti gaafa nuti haasawinu akkas godhaa turtan jechuu kun sirriidhaa miti guys na kutaalee guutuu oromiyaatti hiriira nagaa barbaadu hiriira nagaan ummanni keenya akka jiraatuuf sagalee ta'uun dirqama akka amma jirtanitti itti fufa kana isin irraa barbaanna duraanis adaraa waa takka hin godhina waa takka dhagaa takkaa miti ishaalaa muka takka hin darbatina lubbuun jiraachuun keessan nu barbaachisa lubbuun jiraachuu keessanitti oromoon hin kabajama jechuu because duutanillee oromoo kabachiisuu waan hin jirreef jechuu qeerroo meeqa du'ee dhiini qeerroo meeqa gannaqame oromoon ilaamaan kabajamne bar duu caala jiraadhanuuf dhiini qeerroo meeqa daftaraaf qalamaan akkasi gabbaanii lolanii lolchiisanii dhiini isaanii dhangalee yoom oromoon kabajamte yoom oromoon nageenya harkatte hunoo ammallee jaarraa 21ffaa keessatti illee gabbaaneetuma akkana jechaa jirraa bar akkas jechaa jira kanaafuu dhiini keessan gannaqameellee jijjiirama tokko hin finne waan ta'eef dhagaa sin kaasina waa takka ulee sin darbatina wanta takka goona karaa nagayaatiin sagalee nagaa arrabsoo kan qabne maal kan qabne sagalee taati kara mana keessanii deebi'a hin barbaannuti akka waa takka gootan ka ilaarraa dhumtaniifuu garaan numa daadhaan mallee ka ilaarraa dhumtanii namni meeqa dhiini nama meeqa dhangala'eewu amma garaan keenya numa daadha dhiini gannaqamee jijjiiramne yoo hin dhufne dhiini gannaqamee oromoo yoo hin kabajamne maal godhaa gannaqama dhiini oromoo ka ilaarraatiif nu qoccaa saniif karaa nagayaatiin sagalee ta'a yoo taatan karaa nagayaatiin maqaa kana booda wanta nagaa barbaanna khalaas dadhabnee jirra wallahi anamma rabshaa dadhabeetin jira baqa namni bar ni hifataa bar isin galee ni hifataa bar baqa ni hifattan bar ni hifattan as isin gaa bargis takkas as bira isin gaa amata meeqa hutu iyyuu turre jijjiiramu takko dhufen jiru oromoon bikka kaleessaa jira malee oromoon jaarraa 21ffaa keessatti gabbee ummanni lubbuun haa jiraatu nagaa barbaanna jechaa jira malee jaarraa 21ffaa keessatti nin bu'e wallahi amma reefun tana gisee dhaadannoo oromoo ijoollee yuunivarsiitii han arku imimmaantu na qabe jechuun bakka sa'a oromoon sa'a tanatti bar kabajamuu qabdi bar akka dhiini dhangaleetti bar sa'a tanatti oromoon kabajamuu qabdi sa'a kanatti oromoon lubbuun jiraachuu qabdi sa'a kanatti oromoon bobbee galuu qaba ture bar jaarraa 21ffaa keessatti yoo bara oromoon biyya bulchaa jirtu bara aangoora oromoon jirtu yoo oromoon gabbee dhaadannoo dhageesse akkam nama dhukkubsa
akkam imimmaan nama qaba. Ummanni bar eenyu akka isa ajjeesaa jiru ni wallaalee bar. Bakka eenyu akka waa godhu jiru hor bakka eenyu wallaalanii bar dhugaa rabbi dubbachuudhaaf. Wallahi harmeen Oromiyaa akkanatti yoo taatu harmee bira kutanii ummata bar akkoolee akkoon utaantu bar arra du'aa jira bar. Arra bar doorfifamaa jira arra bar lafa isaanirraa buqqa'aa jira bar. Namoota gudguddaa arra sila caayaa jala ta'anii kabajamanii ulfinaan taa'uu qabantu arra gabbee ala darbamee akka fedhan godhamaa jira bar. Dhugaa rabbii boo'ichi harmeetiif dhiini harmee lafa san hin balleessanaa mana yookaan nageenyi hin buune ta'e biyyi sun hin baddi. Biyya san guddisuudhaaf biyyi sun nageenyaan akka jiraattuuf harmee kabajamuu qabdu boochisuu harmee kabajaan isii malu ajjeesuun isinirra hin jiraatu. Mootummaan keenya faannoo achi keessaa baasuu dadhabdeetii miti. Waa hedduu godhuu ni dandeessa. Nuti kan dhiini Oromoo dhangalee achirra baate yoo diinni nu waraane akka nurraa dhorkituufi. Bara Mallasaa wayyaa bar. Bara Mallas akkanan turre bar. Bara Mallas aangoorra ture san akkanan turre. Bara Mallas aangoorra ture mukaan Oromoo biyya keessaati miti. Oromoon Suudii jirtu hin kabajamti. Oromoon Suud Arabiyaa keessa jirtu kabajama. Ta biyya keessaa osoo hin ta'in yoo dhugaa dubbanne dhugaa dubbatuun dhugaa dubbatudha. Nama jibban haqan jibban dhugaan jibban Oromoon Suud Arabiyaa jirtu kabajaa qabdiin isin jee bara Mallas aangoorra jiru. Hizbeen jedhee walitti qabatee galfataa bar. Yoom harmeen Oromoo akkana taate yoom akkana taate kabaranaa yoom taate harmeen Oromoo. Ummata bar ummatni amma ajjeefamaa jiru. Oromiyaa eenyu bulchee ittiin Abiyyi Sinjaan. Itoophiyaa eenyu bulchee ittiin Abiyyi Sinjaan. Hin beekani bar mootummaa naannoo Oromiyaatu eenyu akka ta'e hin beekani bar. Waa'ee miidiyaa hin beekani bar. Wanta takko hin beekani bar. Warri amma bar ajjeefamaa jiru santu nama aarsaa bar. Mootummaan naannoo Oromiyaa eenyu jettanii yoo gaafattan nama isin deebisanii miti. Ummata waan takka waa'ee siyaasaa irraa quban qabne kan biyya bulchu jiru kan beeknee jira baadiyyaa keessa yoo gaafatan jechuun hojjetanii galuu rafuu ka'uu malee hojii isaanii hojjetu malee wantuma deemu takka ka quban qabne jira. Namni akkana yoo qalamu yoo ajjeefamu nama naasisa. Ummanni nagaa irratti abbaan fedhe ani akka maakiitti abbaan fedhe ummanni nagaa ajjeefamuu qabu ummanni nagaa turfamuu qabu ummanni nagaa tuqamuu qabu. Dhageeffadha kasi ajjeesu dhufe bar firra ajjeesi bar kun amantiin keenyaa ni jetti bar. Nama qawwee qabatee si dha'uuf dhufe firraa dha'isin jetti. Nama nagaa moo tuquun hin danda'amu. Abbuma fedhe maan ta'an nama nagaa tokko ajjeesuun inuma hin barbaachisu. Gaafa namni nagaa ajjeefame biyyi sun hin barbaadoyti. Dhiiga nama nagaati ammallee biyya san nagaa dhorke jechuudha. Dhiini nama nagaa dhiiga nama xuune dhiiga nama waan takka hin beene yoo ganneexan yoomillee biyyi sun nagaan argattu ati nagaan argattu nageenyillee dhufuu hin danda'u. Anqa ummanni nagaa irraa duutii dhaabbatutti
saamichi dhaabbatutti buqqisuun dhaabbatutti morma qaluun morma irraa darbuun dhaabbatutti nageenya hin dhufu. Nageenya yoo barbaachisan yoo nageenya akka buu barbaannaa itti kunis nageenya barbaada sunis nageenya barbaada sunis nageenya barbaada jira. Nageenya fiduun bar salphaadha bar. Ummata nageenya ajjeesuu dhaabuudha. Warra ummata nageenya doorsisan ummata doorsisan kana dhorkuudha. Finxaaleeyyii faannoo achi keessaa baasuudha bar. Ummanni kun kan gaafate nageenya bar. Waan biraan gaafanne ummanni kun maallaqa hin gaafanne, ummanni kun nyaata hin gaafanne, ummanni kun eegumsa akkasitti eegumsa garaa hin gaafanne. Ummanni kun nageenya gaafate. Bakka nageyaan haa bobbaanee gallu, nageyaan haa bullu, nageyaan haa rafnu jechaa jira Oromoon amma isaa kanatti. Oromoon isaa kanatti waa'ee lafaa dubbachaa hin jiru. Waa'ee nageenya dubbachaa jira Oromoon isaa kanatti. Maaliif ummata kanaaf hubachuun dadhabdan? Nageenya irratti hojjechaa jirra. Karaa nageenya barbaannaa jettan. Nageenya irratti hojjechaa hin jirtan. Biyya akka baddutti hojjechaa jirtan. Gaafa nama nageenya xuuxee biyyi baddee jirti. Ka hidhate yoo xuuxe, ka hidhate dheeyxee yoo ajjeeste rakkoon hin jiru. Hidhatee waan duudhaaf qawwee harka qabate waan ta'eef, duudhaaf ablee harka qabate waan ta'eef, duudhaaf dhakaa harka qabate waan ta'eef warra harkaa waa qabu dheeyxanii yoo dhoytan isaan warra duudhaaf qophee waan ta'eef rakkoon hin jiru bar. Ummata miskiina arra hojjedhee booruun jiraadha. Arra naada booruu naada bartijee ummata miskiina qotee bulaa yoo ajjeestan biyyaatu bada bar. Qotee bulaan nageenya ajjeestanii waan magaalaan jiraattu isinitti ni fakkaata. Baadiyyaa yoo jiraatte magaalaan magaalaa taati. Biyyiin illee guddatti. Ummata nageenya ajjeestanii nageenya yoo milleen dhufu. Wal mari'atu miti inshallah Tanzaaniyaa miti. Biyya barbaadda yoo dheeyxanii nageenyaaf teessan ummata nageenya irraa hanqa lolan dhaabinitti, ummata nageenya irraa hanqa faannoo finxaaleeyyii achi keessaa hin baasinitti, waraanni sadiidhaan dhahamaa jiran hanqa hin dhaabbatinitti inshallah waan barbaaddan gootanillee waan barbaaddan gootan nageenya dhufuu hin danda'u. Nageenyi dura dursoo qee dhahamaa jirturraa ummata baalagee shiftaa biyyaaf jiraattee hin beekne. Gombadee faannoo achi keessatti ummata lafarraa fixaa jirtu. Hattoota halkan seenanii mana cabsan ummata irraa dhorkuun isinirra jiraata. Kanaan godinitti wanti barreeffamaan nageenya barbaannaa, nageenya irratti hojjannaa, nageenya barbaannaa, nageenya barbaannaa, nageenya santu dhufaa, nageenyatti maal ta'e achi wal beellamee achi wal beellamuuf deemnaa baatii 3 booda akkas taanaa baatii 2 booda akkas taanaan jeena. Wanti beellama nageenya barbaaduudhaaf beellama maaltu qabsi? Beellamni hin barbaachisu bar. Nageenya fiduudhaaf beellamni hin barbaachisu yoo lolaaf deemtan beellama qabattan malee. Dhugaan isinitti himaa fudhadhaa. Yoo lolaaf deemtan beellama qabattan malee nageenya fiduudhaaf beellamni hin barbaachisu. Guyyaa tokkotti biyya nageenya godhuu hin dandeessa. Amma daqiiqaa kanatti lolli akka dhaabbatu. Ummanni achi keessatti buqqaa jiru bikka isatti akka deebu achi keessaa faannoo baasuu hin dandeessa. Amma isaa kanatti nageenya buusuu hin dandeessan. Garuu wanta nageenya barbaanneef malee. Maaliif nageenya jettan akka nama nageenya barbaadutti? Nageenya kan barbaadu isinii aangoorra taa'u osoo hin ta'in ummata miskiina dhumaa jiru nageenya barbaada isin caala. Isin nageenya barbaaddan dhugaa walitti himna waan ta'eef waa'ee nageenya barreessu malee yoom nageenyaaf jiraattanii beektan. Waa'ee nageenya dubbatu malee yoom nageenya hojjettanii beektan. Hingaa kana booda qoosa Oromoo irratti qoosuun hingaa, qumaarri hingaa. Ummata miskiina maal akka taate, kamtu mootummaa akka ta'e, kamtu mootummaa Oromiyaa akka ta'e, kamtu Itoophiyaa bulchaa nama hin beekne ajjeesuun wallahi gaarii miti. Rabbiin balallee hin buusa jechuudha. Balaa illee ni buuti. Rabbiin rooba godhee ibidda buusuu danda'a. Rabbiin waan hin dandeenye hin qabu. Akkuma aangoo irra si kaayetti aangoo irraa si buusuu danda'a. Akkuma dandeettii si kennite dandeettii si dhorkuu danda'a. Akkuma miila si kennite akka miilli kan kee
hintar kaanfanne si godhuu danda'a akkuma ija si kanatti akka iji kan kee ilaalle si godhuu danda'a rabbiin akka jiru maaliif irraanfanna gista takka rabbiin guddaa rahmaan anas sis uume akka jiru maaliif irraanfanna gista takka oromoon rabbii qaba namni rabbii qabu immoo kufeellee lafan qabatu ol ka'uun isaa hafan qabu harkan dheeratullee bariin isaa hin oolu guyyaa tokko ni bari'a wanta biraa wanni jennuun jiru tarabbii qofa kadhannaa amma tarabbii qofa oromoon rabbii malee takka hin qabu firas hin qabu waraanas hin qabu hoogganas hin qabu hooggansas hin qabu nama isaa yaadus hin qabu takka hin qabu oromoon amma isaa kanatti rabbii qofa qaba an yaanni koo kana oromoon rabbii malee waa takka hin qabu kanaafuu rabbii keessan amantii keessaniin rabbii keessan kadhadhaa wanta jennu tokko hin jiru oromoon bar obboleessanii ajjeesaa bar amma isaa kanatti oromoo ajjeesu hedduu jira bar oromoo ta'ee bar mana kana deemsee ni hajee faannoo ajajuu hin jira bar isaa kanatti kan garaa isaatiif malee wanta biyyaa fi namummaan ittiin dhagaamne hedduutu jira bar gaafa obboleessaa ajjeesuu eegalee yoomilee nageenya hin dhufu na rabbi nagaa fitume inshallah kana caala dubbasuun irra hin jiraatu because bakka jechuun hedduun gadde isin galee akka ammatti bakka gaafa hacaaluun wareegamu sanii fi amma akka takkunatti dhagaame isin galee because harmee oromiyaa gisee akkasi namni guguddaan akkana mataa qabatee gaafa ta'u akki isaaniitti ta'an akki isaaniitti ta'an yoo laaltan bar wallaahi garaa nama balleessanii bar ummata bar ajjeesuu miti bar akkanatti dhoowwufillee bar garaa nama balleessanii bar yoo laaltanii jechuu qawwee itti fudhachuu miti ablee itti fudhachuu miti ummata bar jechuun ija badduu takkaan laaluu namatti ulfaatudha bar wallaahi laazim yoo akkatti akkas ta'anii akkana ta'anii bakka haalaan gubachuun isaanii sanirra mul'ata jechuun fuulli isaanii keessa yoo laaltan rakkoo hamaa keessa akka jiran ni hubattan rakkoo hamaa keessa bakka karaa nabelleeste wallahi oromoon tun garuu haala nabelleeste anfaan imimmaanuu osoo boo ijjina diddiimattee baru ijjina keessa boruuxee wallahi jaarraa 21ffaa keessatti illee mormii gabbaanii